Ameen. Eessaa dhufteeti yaa? Buraayyuu. Buraayyuu. Waa jalqabdee hojjechuuf jettee itti galuuf murteessitee sodaatte. Eeyyee. Maal sodaatte? Eeyyama dhiiseera ammoo hojii dhuunfaa kan namaan hojjechaa ture. Amma kan dhuunfaa koo jalqabuuf eeyyama baafadheen jira. Waan tokko qaraarana jala dhaabbatee jira. Maaf sodaatteen jedhe? Liqii baankii fa'aa to'ala nama jechuu didee sodaadhe. Liqii baankii fa'aa humna ofii ilaalanii fa'aa sodaachuu. Eeyyee. Gita Waaqayyootti amanii, gita Waaqayyootti yaadii. Waggaarraa galata fidi waggaarraa. Thank you. Namichi dhufee dhugaa ba'a yeroo naggaadotaa kuttu dhugaa ba'a jedhiin. Eebbi Abrahaam si argateera jedhiin. Maqaan kiyya Maharii Birhaanuu Atoomsaan jedhama. Kan inni irraa dhufe Buraayyuudha. Waaqayyo lafa kanatti dhufee wanti inni naa godhe an dura hojjetaa mootummaas tureera. Hojjetaa dhaabbata garaagaraarras bunarran hojjedhan ture. Waggaa dheeraadhaaf gara waggaa 15tiif. Bara 2013 xumura irratti garuu murteesseen hiriyaa kootii wajjin eeyyama baafadhe. Eeyyama ekspoortii. Yeroon sana baafadhu qarshii qabaadheef miti. Qarshii miliyoonii 1.5 eeyyama baafachuuf nama barbaachisu nama kan isteetimentii irratti na argisiise biiroo kiraa illee fudhachuuf iyyuu qarshii gahaan qabuun ture. Garuu iddoo kanan dhufe gaafa naasee 28 bara 2013 jechuudha. Gaafa 30 gastaawusii gallee kadhata xumuraa irratti raajiin karaa raajiitiin ati maal jalqabuuf kaatee sodaattee jirtaa naan jedhanii na gaafatanii. Sana booda hojii dhuunfaa koo jalqabuuf jedheen haalli tokko na danqee jiran jedheeni humna keetiin miti humna Waaqayyootiin danda'ama itti galisiin jedha Waaqayyo naan jedhan. Ameen. Eessaa dhufteeti yaa? Buraayyuu. Buraayyuu. Waa jalqabdee hojjechuuf jettee itti galuuf murteessitee sodaatte. Eeyyee. Maal sodaatte? Eeyyama dhiiseera ammoo hojii dhuunfaa kan namaan hojjechaa ture. Amma kan dhuunfaa koo jalqabuuf eeyyama baafadheen jira. Waan tokko qaraarana jala dhaabbatee jira. Maaf sodaatteen jedhe? Liqii baankii fa'aa to'ala nama jechuu didee sodaadhe. Liqii baankii fa'aa humna ofii ilaalanii fa'aa sodaachuu. Eeyyee. Gita Waaqayyootti amanii, gita Waaqayyootti yaadii. Waggaarraa galata fidi waggaarraa. Thank you. Namichi dhufee dhugaa ba'a yeroo naggaadotaa kuttu dhugaa ba'a jedhiin. Eebbi Abrahaam si argateera jedhiin. Ameen jedhee fudhadhee galee sana booda asii deebi'ee yeroo muraasa gidduutti kontoraataa kan buna biyya alaatti ittiin ergu nan argadhe. Qarshiin ittiin buna sana bitee ergus baankii irraa liqiinnaa gadhiifame. Isa kana namni hundumtuu hojjechuu danda'a. Garuu waan addaa Waaqayyo na hojjete. Waaqayyo humna keetiin miti humna kootiin danda'ama waan naan jedheef waan xiqqoonni ilaalee ture an warshaa buna miicamaa bituuf yaannee ture naannoo miliyoonii 10tiin. Garuu Waaqayyo humni isaa guddaa waan ta'eef isa sana hambisee godina Jimmaa aanaa Limuu Saqqaaddoo jedhamu qonnaa bunaa hektaara 300 kan misoomee waggaa 10 ga'e tiraakteriif konkolaataa FSRF piikaappii tokko qaba. Miliyoonii 80 lafuma duwwaa irratti amantiidhaan hin binneennee itti walii galle qabdii laanneef namarraas liqeeffannee amantiidhaani qabdii laannee sana booddee gaaffii keenya baankiitti dhiyeessine amma Waaqayyo humna keetiin miti humna kootiin danda'ama waan jedheef qonnaan bunaa sun bifa yaadamneen baankii keessatti iyyamuusaa keessatti wanta piroosesii baay'ee ture bu'aa bayii baay'ee ture garuu yeroo wanti baay'een na danqu Waaqayyo humna kootiin danda'ama naan jedhe waan ta'eef hin dhaabbattu hin jedhaani sana booda humna Waaqayyootiin liqiin baankii nu iyyama birriin miliyoonii 30 amma kaffalamee gara keenyatti naanna'ee maqaa naannessuu duwwaa tafe Waaqayyo miindaa nyaachuu keessaa baasee tokkichaan investerii nu godhee Waaqayyoof galata nu galchaa Waaqayyo seenaa keenya geeddare. Gooftaas jabaa kanaaf galata fida. Kanaaf Waaqayyo akkaataa addaatti waan hin yaadamne duwwaa irratti dhufee hojjete duwwaa irratti yeroo kana miliyoonii 80 hin binneennu nuyi birrii 800 kan mataa keenyaan qabnu jechuudha. Garuu Waaqayyo hin danda'a jennee qabdii laannee hin binnee Waaqayyo nuu xumure galanni Waaqayyoof haa ta'u ammas dabalaatii Waaqayyoon naa galateeffadhaan jira.
asitti dhuftee ishee kadhatamee sagaleen raajessitti dubbatamee ji'a meeqa gidduuttidha kun hundumtuu kan inni ta'e. Ji'a 8 jechuudha. Naasee 30 dhufee yaa paagumee tokko asii baane nuyi baruma 2014 kana ji'a 8 kana gidduutti wanti hundumtuu kun nu xumurame Waaqayyoo hamma jedhu gaa kanaaf Waaqayyoo dinqii godha humna keessan hin ilaalinaa humna Waaqayyootiin wanti hin danda'amne hin jiru. Iyyaa foorichaa gooftaaf galata jabaa fida.